السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرة نرب جدك أولين أسوبنا إن شاء الله تعالى وهي معجزة قرآن ربي الله ولين حاسب نجد جرا قرآن ربي جرا معجزان قرآن ربي وان همامي أمومتي سكيسا قباب مت آية كفرني ولين إلى الله. ربي سبحانه وتعالى ما جرى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ربي سبحانه وتعالى ما جرى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ورين آياتك إن يتكفرن كنا عذاب جهنم إسان سنسسو جر كنا إبدا إسان سنسسو جر راجل جر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما نضجت جلودهم أبدا إسان سنسسني أكما قوغان ساني رقبتي الرادمو بدلناهم جلودا غيرها قوغا كمبرا بكبوس نافجل ماليف كان بكبوس ناف جنان ليذوقوا العذاب أكسان عذاب جهنم سنة إبدا سنة كسان أنمنوا فيه لا سنة كسان أنمنوا فيه جلجل معجزان آياتك نكي سجلوا ما إني نمني توقع أما ساينسي يرو معمل مكنيسة نمني توقع غوغاني سائر راغوبتي dhumiira taanaan laalaan yookaan abiddi yookaan gubaan tokko akka isatti hin dhaga'amne saayinsiin lafa kaa'u. Fakkeenyaaf namoota abiddi gube gaafa yaalamuuf gara mana yaalaa deemanu sadarkaa isaan gubiinsa isaanii sana miidhama isaanii sana adda baasuudhaaf akka qaamni isaanii sun laalaa ni dhaga'amu hin dhaga'u waan jedhutu adda baafama jechuudha. qaamni isaanii sun laalaa yookaan gubaa sana ni dhaga'a taanaan sadarkaan gubannaa isaanii sun sadarkaa salphaadha jechuudha. Haa ta'u garuu immoo gogaan namaa tokko gubatee dhume taanaan namni gubaa tokko hin dhaga'u ittiin dhaga'amu. Kanaafuu yoo gubatee soo dhiises ittiin dhaga'amu jechuudha. Gatii kanaatiif jechuudha saayinsii yeroo ammaa waan kana kan inni bira ga'e yeroo muraasa kana boodadha. Yeroo jaarraa dhuma kana keessa yookaan jaarraa muraasa booda yeroo waggoota muraasa booda kan qorannoon kun bira ga'ame namni tokko gogaan isaa irraa gubatee dhume taanaan gubaa hin dhaga'u laalaan ittiin dhaga'amu waan jedhu kun kan bira ga'ame jechuudha. Quraanni Rabbii garuu jaarraa 14 dura waggaa 1400 achitti waan kana beekee dubbatee warreen ibidda seenan gogaan isaanii yeroo gubatee irraa dhumu gogaa kan biraa jijjiirraa fi maaliif jennaan akka isaan gubaa kana dhandhamanuu fi akka gubaan kun itti dhaga'amuu fi gogaan irraa gubatee dhumeera taanaan gubaan jahannam isaan itti dhaga'amu waan ta'eef ammuma gogaan sun irraa gubatu qofatti qixaatni sun itti dhaga'ama malee isa booda qixaadhaan ta'u waan ta'eef jedhee Rabbiin gogaa haaraa kan biraa haaraa itti jijjiirraa jedhee dubbata. Kun kan nutti agarsiisu jechuudha quraanni jecha Rabbii olaanaa ta'uu isaa. Waggaa 1400 dura namni waan kana beeku hin jiru ture. Namni waan kana beeku hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti nutti hima. Kanarraa kan mirkaneeffannu quraanni jecha Rabbii olaanaa ta'uu isaa. Quraanni mu'jizaalee garaa garaa of keessaa qabaachuu isaa irraa mirkaneeffanne jechuudha. Kanaafuu quraanni har'a nuti bira teenyu kun jecha Rabbii olaanaan samii gubbaadhaan buuse ta'uu isaa hayata kanarraa mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha salphumatti. Kanaafuu daawwattoota keenya yeroo biraa amma mu'jizaa quraanaa kan biraadhaan hanga walitti deebinutti asumatti nagaa isinitti dhaammadha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.